Oromooti har'a waan ajaa'ibatu deema. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duran dursee har'a dubbiin ta durii miti hambateenna. Dubbiin ta durii miti Oromoon kaatee jirti, itee jirti. Ibiddi qabachuuf deema. Itti kiyya. Ka uummanni akkasitti nuuf jecha daaraa ta'ee yookiin akkasi beelahee qaamni isaanii osoo isaan fayyaa qaban osoo nyaanni isaan bira jira akkasitti qaamni irratti dhume nuti rafuun salphina jedhee Oromoon ka'ee jira. Mee laala ofuma duratti achi laalame. Mee laala Oromoo laala lafee dhantiyya meenuma laala. Kunaadha magaalaa Edmonton Kanaadaa magaalaa Edmonton irraa hiriira qophaa'edha. Hiriirri kun yoo makiinaa amma waan argaan jirtanii marsila argitanii ajaa'ibtanii makiinaan asii achi jiru hanganan jedhamu sin jedha Oromummaan Kanaadaa keessa jirtu Edmonton keessa jirtu isa Oromummaa kun hundi hanga jettu takka si geessisa dhugaa yoo rabbi yoo ka dubbannu taate milaane baga saba kanarraa dhaladhe baga saba kanaa bakuma rabbi nafxanyaa nan godhin silaa nafxanyaa ta'e baga hin gaggabaayyuu maaliif jedhe budaadhaan dandeettu asillee fudhaka makiina lama wal dhoyte olte ta nafxanyaati fitaa faranji nafxanyaan osoo kana laalu faranji buusee oole dhugaa kolfinee duunee barati anchi akkasi Oromootiyya hedduu tokko namatti tola wallaahi nama boonsitanii naa jiraadha urmillee dheeradha hedduu namatti toltan dhugaa kanaafuu amma gara Ismaa'il Maammaa deema roorrisaallee na jira Ismaa'il Maammaa jira eenyu ka biraa ayee Ismaa'il Maammallee jira akkasitti deema inshallah booda walitti jira waa hundaanu yoo kan inni jedhu taate in ajaa'ibtanii bar numa laalame dhugaa mucaan Maammaa meeti haye mucaan Maammaa dhabee bar kana asitti hin godhin jedhin ka no achi duuba sagni kaa'e akkuma asi kaa'e kana duuba kun bara as cufa roorrisa haata ofirraa baase ka akkanatti hidhattee hin deemini maa makiinaa teetiin deemtaami yaa akkas ofirraa baase Ismaa'ilii bira hojjeteettu yaa duuba nakkennaa gabbuuti gabbani bani ammallee kana hin hidheessa mucaan no ya Temi, itu coba agak menat. Akasi Oromoon imperi jadero. Wan umman fakatu selagarti. Wallahi Ismaa'il Maammaa kana ofirraa baase warna ajaa'iba ake maali ake. Nama Islaamaa taate kabeeyda. Lakki viidiyoo waraabuuf garuu amma inni dhoowwan amma waraabinaa jira. Dura miidiyaa isaaniitiin dabarsuu fedhan osoo nuti waraabne. Ismaa'il akkas keessa qabi sirrii goote qabi. Allahu akbar ke kaafur sikkute dhiifte tana waayatan. Lakki doomi. Buna kiyyeessa qaisa sinochi naa qabi. Jima keessa jira bunaami bunni keessa dhumee jira. Dhugaa. Oromoon har'a bakka kanarraa hafte akka nama doonii nabinuu irraa hafeeti jedhan. Dhugaa sun homa biraa qaba rabbi isaa araaramu jennaan akka nama jiruutti laakkoynu. Kanaafuu nafina Oromoon magaalaa kana jirtan ka bakka biraa anjayyuu maal gootanii achuma goroora wanna jedha malee kan namatti tola waan mi'aayuuf jecha. Akkasitti salaamu alaikum wa rahmatullah. Booda walitti chaanata tanarraa hafe.